Berapa dari mana lu? Egaa harka fuune hordoftoota abdii showtu hundatan ilmaan Oromoo kan biyya alaa kan biyya keessaa nageenyi keenya bakka jirti isin hara qabu isiniin jedha. Egaa pirankii tokko addaa qabadhee dhufe akkuma darbe hiriyyaan ta'e torban darbe keessa pirankii wayiin irra dalagee ture. Pirankiin sun baay'ee na aarsellee baay'ee na rifachiisellee pirankii san irraa deeffadhe jedhee hadha aaree jira. Aaree itti yaadeetuma isinii dhufe jechuudha. Kanaafuu haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa isin jedha. Akkasumas namoonni maatii keenya hin ta'in sabiskiraayibtii gochuudhaan maatii keenya akka taatan isiniin jedha. Egaa piraankiin keenya kan guyyaa hadhaa yaada tokko qabadhee dhufee jira. Wannan isin qabadhee dhufee piraankiidha. Piraankiin kun kun argaa jirtanii daabboodha. Keessa isaa maal itti galchee timaatima itti galchee timaatima akka birgeraatti godhee dalagaa fi jira jechuudha. As biratti immoo bofa bitee dhufee bofni kun hin beektanii foorjiitiidha kunoo alaa bitee dhufee foorjiitiidha. Isa kana akka saandushaa yookiin akka birgeraatti godhee keessa galchee nyaachisaa hagam akka rifatuu fi akkam akka inni ta'u waliin laallaa maaliif narra dalagee baay'ee na rifachiise waan ta'eef irraa deeffadhu malee hin dhiisu jedhee sammuu kiyya keessatti amansiise. Yaadni kun akkuma mana kana isa biraa godhee naa dhufe bilbilee yaama waan nyaataa kottu jedhaani waan inni nyaatu kana argaa jirtanii mee haga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa isin jedha. Kunoo qopheessee jira saandushaa kunoo argaa jirtanii kunoo jawweellee bofa argaa jirtanii. Nalaala hin bilbilaa fi eegarraa bahee hin bilbilaa fi hin dhufaa hin nyaata kottuudhaan hin nyaachisaa waan inni ta'u walumaan laalla aga dhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaa akka isin waliin turtanis abdiin qaba. Akkasumas nu jajjabeessaa isinin jedha turtii na waliin taasiftan inni laaltanii jechuudha. Kunoo sirreeffataa jira jechuudha. Isin aga dhuma viidiyoo kiyyaatti na waliin turaa. Akkana godhaa. Argaa jirtanii? Egas booda akkana godhaa. Saandushaa ajaa'ibaatii jechuu ta'ee jira. Kanuma atta yaamaa. Halo. Hello. Abi. Welcome. Nagaa akkamii? Jirta. Maal taate qo'ee baran nama beelee waa nyaatte? Wallahi nyaanne eessatti mana jirta? Mana jira kottanillee nama bergera yaalaa fidee ture bergera tokko nyaadhee bakka eegatti dhufaa irratti bakka tokko jira tokko san si hambisaa jirutti. Ayyee bakka mana galoo edaayi bakka nufaati. Waan biraa maal fidee dhufare? Laa bakka uumaa fidii kottu biisi harkuma laa. Hin jira Ayyee bakka ishee. Ayyee dhufan dhufash. Ayyee. Aga dhuma viidiyoo keenyatti na waliin turaa maal akka ta'u maal akka dalagu nyaatee booda maaliin akka ta'u aga dhuma viidiyoo keenyatti na waliin turaa isinin jedha akka isin na waliin turte illee abdii qaba na waliin turtii gaarii. Egaa hordoftoota keenya abdii dhufee jira barri dhadhaa jira waan jedhu maal lalla'u. Abi, halo Said. Gap. Erga. Ayah. Kota yang mana sorry? Marga kami saya kena sini deh. Banyak kan sih deh. Laki yang kabel sini mana? Bisa ini dah. Asila Ya sih baik. dapur sih waktu ketimbang nggak nyata tak? Anak mana deh? Anak mana sih? Ya. Atau nyata? Ya, kalau minyak deh. Sih guys deh orang minyak deh. Wallah. Alanya. Sirna dia pada beneran dia pada. Sirna dia pada beneran dia pada. Balik sini coba.
Hah? Sirraa deeffadhe osirraan deeffanneen hin jedhe bara. Maal na godhe? Ati maal na godhe? Raanki nama kana jiraatu nyaata. Ati maal na godhe? Barbaada maal na godhe? Barbaada maal na godhe? Daaroo kana. Kaameraa. Sirraa deeffadhe waan deebifne. Sirraa deeffadhe waan hin deebifne. Torbaan ture maal na godhe? Kun argaa jirtanii waan tokko argaa jirtanii kun irraa deeffadhee jira. Anamma kana booda fittiin gaabbuu fittiin aaruu jechuudha. Irraa deeffadhee rakkoo imimmaan ija keessaa yaa'ee argartanii qufa'ee imimmaan ija keessaa yaa'ee jira. Irraa deeffadhee jira. Mee hordoftoota keenya maal jettee? Waan ajaa'iba. Sila bofaan Sirraa deeffadhee godhe. maal jechuu coomina? Ittuma yaadi bar gaafas akka itti aarsite jechuu gaafas. Wallaahi dhiisee. Oi. Nah, waree akkamitti Hin aaree bar asii galee jechuu gaafas afaanumaan dhiifama sii godhe isin jedhe malee jechuu garaan kiyyi keessa kun akkana bubaa godhe. sila bofaan piraanki namoota Arabbii awwaale. Piraanki taatee jirtaa maraa. Humna hordoftoota nagatti dhaabanii maal jettaa mee piraanki kiyya kan akkam? Wallaahi piraankiin kee baay'ina ulfaate jechuun beela'eera nyaata nyaachuuf galuu edaa manatti. Nyaata nyaachuudhaaf manatti galaaraa naa dawwaltee kottu nyaata nyaanna maal maal naan jette. Hayyee dheetiin hin dhufeere. Wayita dhufetti kaabes Sirraa deeffadheera annama akkanaatii kunoo akkasumas hordoftoota abdii showtu jalatti argamtan hundaaf akkasuma namoonni maatii isaa hin ta'in hundi maatii taatanii fi share like akka gootaniif isiniin jedha. Pirankii biraatiin haga walitti deebinutti yookiin isin irraa deeffataa yookiin anas itti deebi'aa hin beekamu. Hordoftoota kiyya wallaahi yoo ani pirankii kana irratti irraan deeffatin bes akkasii subscribe godhaa fi nu jajjabeessaa isiniin jedha nagaan tura.